Ashama hordoftoota chaanaalii yoonii yoko akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha har'as akkuma baratame viidiyoo tokkoon deebi'ee dhufee jira jechaadha. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Yoonaas jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sana malee viidiyoo keenya laayikii xiqqoo sheerii gochuu yaadaaf qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala nu kaa'u keessan irraan fatinaa jechuun barbaada. Har'a egaa piraankii tokko hojjechuudhaaf gara daandii baanee turre. Wanti har'a uumame immoo baay'ee wanta nama ajaa'ibuudhaa fi nama gammachiisudha jechaadha. Nama arguudhaaf hawwinu keessa jechaadha. Warra social media irratti beekaman keessaa nama ajaa'ibaa wayii argannee jira. Maaltu uumame seetanii ganama kana baaneetiin viidiyoo wayii hojjechuudhaaf jechaadha gara daandiitti baanee turre. Egaa namni kun immoo iddoo wayii taa'eetoo kophee isaa qulqulleeffachaa jira ture jechaadha. Namni ani ammas nitti muudhaaf deemu jechaadha. Gaafan piraankii hojjechuudhaaf ba'utti hiriyaan koo immoo viidiyoo na waraabaa tureyyuu achi keessan jechaadha. Namni kun viidiyoo waraabne keessa hin jira jechaadha. Erga sanii namni kun nu ilaalaa jira jechaadha. Jechuun akka piraankii hojjechaa jirru maal nu ilaalaa jira. Sana booda viidiyoo nama tokkosuma waraabaa jirru viidiyoo san booda jechaadha. Ofumaa isaati piraankii gochuudhaaf jechaadha ka'eetoo deema jechaadha. Osoo nu hin beekin. Sana booda nuyis akkuma tasaa adda isaa waan deemaa jiruuf nus namni nu barbaachisu iddoo sanitti nama adda deemu waan ta'eedhaaf nama san piraankii gochuudhaaf itti deemaa ture jechaadha. Sana booda nama beekamaa waan ta'eef namni wayis achumatti akkasumas social media irratti nama isa beeku ta'e yuutuubariidhaan jechillee akka tasaa yeroo arganne isa dubbisuudhaaf isaan walitti haasa'aa turan jechaadha. Innis dinqisiifannaa nama kanaa qabu dinqisiifannaa itti himaa ture. Anis yoon fuula isaa keessa sirriitti ilaalu nama sirriitti beekamaa ta'e gaafa ta'u baay'ee isaa rifadheetan jechaadha. Piraankii koo dhaabuudhaafis wanti ta'e akkasuma haasa'aatu malee piraankii gochuudhaafis yaalan ture. Garuu wanta nuyi hin eenyetu uumame jechaadha. Jalqaba viidiyoo nuyi waraabaa turre irratti immoo wanta inni godhe wajjin ilaallu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana ilaalatoo piraankii nuyi yaala irratti itti fufna jechaadha. Wanta har'a uumame wanta baay'ee nama ajaa'ibudha. Hundaafiyyuu deebi'een dhufaa viidiyoo kana ilaala. Lain agak ada ni nyaka. Egaa hordoftoota chaanaalii kooti akkuma ilaalaa turtan jechaadha. Wanti uumame kana jechaadha. Iddoo taa'ee ta'e kophee qulqulleeffatu yookaan caama qulqulleeffachaa jirutti nu arga jechaadha. Namoota nuyi piraankii gochaa jirru. Sana booda innis ka'eetumaan akkuma dura isiniin jedhe ol deemaa jira jechaadha. Ol deemee achi gannutti dhufa. Nuyi immoo akka nama tokko nu barbaachisu inni hubatee jira natti fakkaata waan sooshaal miidiyaa irra jiruudhaaf jechuudha. Sana booda piraankii namni adda deemu waan ta'eedhaaf jedhee piraankii gochuudhaaf gaafan itti deemu na beekee jira jechaadha. Innis akka tasaa akka viidiyoo hojjechaa jiru dura waan nu ilaalaa tureef jechuudha. Kanaafiyyuu nama gargaaruudhaan beekama namni kuni sooshaal miidiyaa yookaan feesbuuk irratti nama 100,000 fi isaa oltu hordofa jechaadha nama kana. Kanaafuu eenyu akka jettan shakkii tokkoon qabuun beekamaadha. Hundaafiyyuu viidiyoo irratti hojjechuudhaaf yaalee gara biraatti deemne yookaan yaadni keenya gara biraatti nu jalaa fudhatame. Egaa namni kun jechuudha Dr. Ahmed Bosona Baalee nama jedhudha. Sooshaal miidiyaa irratti yookaan feesbuuk irratti baay'ee nama gargaarudha. Nama beekamaa ta'edha. Akka tasaa ta'ee achitti wanti uumame immoo viidiyoo wajjin hojjennee turre jechaadha. Piraankuma sana itti fufsiisuun barbaadeyyuu garuu gidduu gidduutti inni wanta nu beekiif akka tasaa immoo gaafa wal qorannu dhalataa biyya tokko taane jechaadha. Baay'ee na gammachiisee jira jechaadha. Nagaa. Akkami? Jiruuf jireen? Galata Rabbi. Akka tasaa magaalichaan beeku beete daandii akkanatti agarsiisuuf barbaade. Daandii eessa? Mannahaaraan barbaade. Mannahaara beeka naannoo kanatti.
Buufata konkolaataa jechuudha. Buufata konkolaataa jechuudha. Afaan Oromootti. Loqodaa. Afaan Oromoo asallaa kana keessatti laafana. Akkas ta'e Mannaaratti waan baratamee afaan keenya. Mannaara miti buufata konkolaataa jedhama. Afaan Oromootti. Tole agarsiisa. Gara natti fakkaata. Asirraan gadi. Hundaafii beekee baay'ee rakkachaa jira. Kalisa galgala irraa alan bule beekee. Sababni isaa immoo naannoo kana beeku asallaa kana yeroo jalqabaaf gara dhufe. Asumaan akka Mannaara natti agarsiistuu fi akkasuma tan bule halkan guutuu. Waan nyaanne jechuudha. Akkasuma. Dhugaa rabbii. Dhugaa akkasirra jirraayyuu. Mee maal goon gara Mannaara na geessita? Si keessa. Tanallee waan nyaattuun wanni godhe. Eshi galatuun obboleessa ko. Nama gaariidha dhugaa. Nama gaariidha akkatti karaa irratti. Bosona Baaleetti jedhama. Bosona Baalee? Ama Bosona Baalee hin dhageenye. Okay. Haara sirriitti si beeka viidiyoo Facebook irratti baay'een si ilaala ture. Nama gaariidha yeroo nama waa kennitu maal nama rakkata yeroo gargaartu. Dhuguma amma 200 sii kenna sana. Dhuguma sii kenna dhugaa rabbii. Dhuguma sii kenna. Ayyee rabbi si haa gargaaru. Buufanni konkolaataa as jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya biyyaan kun jechuudha. Inni dalagaa ture jechuudha. Maal maqaan YouTube Yooni Yokko. Sheer godhaati wanni bira dhugaa rabbiitti amma yoo akkana jedhu kan diraamaa dalaguu fi dhuguma rabbiitti ilmi eegale ijoollee biyya Balee Gasgaarii YouTube dalaguu fi shaagalaa jira jechuudha. Guddisaa fi sheer godhaa, sabscribe godhaa fi hundumee isaaniillee sheer godhaa fi isiniin jedha. Gabaat Diraamaa kunneen dhuguma. Bye bye. Nagaan? Aile nam beeka akka tasaa moo beekte? Akka tasaati naan jedhan. Tole. Anis akkuma tasaan arge dinqisiifachumaaf kan itti dhufe beekte? Jabaadhu. Amma faasleen waan gaarii hojjetaa harka. Jabaadhu. Baay'ee. Ani as keessaa naan jedhani. Yaasiin odaa kan jedhu fayyadama. Si arga yeroo baay'ee. Ayyee. Nama asiiti atillee? Nama asiiti? Asallaa kana. Asallaa? Nus asallaadha. Akkasii. Asallama jechuun Balee Gasgaarii jechuun asallama jechuudha. Akkam. Nagaa jira. Ati ka'u. Anillee asin jira. Akkasii. Wanni ma waliin nu fide jechuudha. Jireenya waliin. Asirras ilaalaa. Carraatu waliin nu fide. Akkas. Nagaa. As jirta samuun. As jira. Shirka irraa dhufe. Shirka irraa dhufe amma yoo rabbi jedhee gara Arsii meexamaa kana deema. Nageellee meexamaa. Nageellee meexamaa. Gara Asaasaa. Achi deemu walloon deema jedhee yaada. Rabbi haalaa fi sibbaa waan hunda. Ayyuu jabaadhu. Waan gaariidha jirtu. Tole atillee hin barinni immoo ijoollee asitti waan ta'eef wal agarra. Yeroo wal qorannu ilma Balee Gasgaar ta'uusaa natti himee jechaadha. Sana booda wanti uumame baay'ee kan nama gammachiisu ture. Sana malee immoo achuma dhaabatee nama gargaaruudhaan beekama isiniin jedhee jira. Isin baay'ee faaja jirtanii, dadhabbiirra jirtanii asii gaafa galtan hojiin isinitti baay'achuu danda'a jedhee waan laaqanaa buum meeqa nu kenne boo. Kanaaf iyyuu jechaadha akkuma viidiyoo irratti ilaaltan kennaa jalqaba qarshii 200 nu kennee ture. Akkasitti kennaadhaanis nu bohaarsee nu faana ture jechaadha baay'ee guyyaa gammachuuti. Piraankii har'aaf yaadne dhufne immoo hojiinnee jirra itti fufneetoo isiniif gadhiisne jechuudha. Kanaaf guyyaa gammachuuti jechuudha nu biratti baay'ee nama beekamaa nama barbaadanii argachuun nama ulfaatu waan ta'eedhaaf sana malee immoo hojii inni hojjetu irratti baay'ee hojii dansaa kan nama gammachiisu gara rabbiitiinis gara namaatiinis fudhatamaa ta'e waan hojjetuudhaaf baay'ee kan nutti toledha jechaadha nama kan arguu keenyaa fi hundaafiyyuu viidiyoo piraankiitti aanutti hanga deebi'utti turtii gaarii isiniif haa ta'u nageenya waaqayyoo iddoo jirtan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee.